Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota Iftutube akkam jirtu nagaa keessanii jajjabaattu. Ana alhamdulillah nagaa kooti bakka jiraattan bakka rabbii yoonaan isin gahe jecha ergaa xiqqoo isheen qabadhee dhufe ergaan koo'is waa'ee ijoollee Saudi Arabiyaa ilaalchiseeti. Taftishni wayiin immoo fattashaan akkumatti fufetti jira akka oduun nu qaqqabetti jechuudha. Kanaafuyyuu taftiisharraa immoo baqachuudhaaf ijoolleen baay'een akka miidhamaa jiranu kan cabanii kan dhiiganii kan bichaagin waa baay'ee tarra gahaa jira jechuudha ijoollee Saudi Arabiyaa jiranurraa. Kanaafiyyuu kanarraa of akka eeggattanu ergaa kosa jalqabaati. Sababni isaas wanti rabbi jedhe hin oolu waan ta'eef amma fakkeenyaaf baqattanii caccabdanii kan fooqirraa of gadhiisaa kan immoo bichaagin waadanuu ta'aa jirtan ijoolleen Saudi jechuudha. Kun hundi baqattaniif hin haftanu baqachuu dhiiftaniif hin haftanu. Kanaafuyyuu yoo qabamtanis gara biyya abbaa keessanii deebitu wanta addisii waa tokko hin jiru. I know manni hidhaa sun nama saaqaqa nama soraachisa waan ta'eef mana hidhaa sodaattaniiti ta'uu danda'a. Garuu haa ta'u malee immoo du'uurraa mana hidhaa sana wayyaa. Jarri namni baay'atee uummanni keenya garuu akkuma inni beekamu baay'ataa jira. Inni duriyyuu dur jennaan hamma dabalataan baay'ataa jira waan ta'eefu jarri hin tursanu nama tursan natti hin fakkaatu. Inni fixanii ka'anii gara furmaataatti darbu. Aynoo jarri namaan azananu jarri nama izneetaa qabu miti. Haa ta'uyyuu malee of miidhuun immoo of caccabsuun barbaachisaa miti. Nafsiyyaa keessanitti ni gaafatamtu. Kan biradistii keessa galaa, kan lafa jala qoffaree galaa, kan kabatii keessa galaa. Bichaagin waa baay'eedha kan dhagahaa jirru kan argaa jirru tokko kana. Lammaffaa immoo kanarraa of eegaa jechuun barbaada. Lammaffaa immoo ijoolleen qarrasxanii gadhiistanu footoo poolisii sijjammar poolisii qarratsuun biyya tokko jiraachuudhaan duratti seera biyya tokko eeguun seera biyya tokko maal akka ta'e baruun dirqama duratti barbaachisaadha. Kanaafuu footoo poolisii nagaayyuu gizee nagaaniyyuu jechuudha fuudhanii yookiin footoo poostatuun footoo kaasuun kun dhowwaadha waan ta'eef kanarraa of eeggadhaan isiniin jedha. Warroonni poostataa jirtan warroonni fooqii teessanii achii gadi qarrastanu warroonni bakka jirtanu namatti agarsiistanu sijjammar hamma wanti kun qazaqqastu hamma wanti kun qabbanaa'utti lookishinii keessan cufadha. Lookishiniin keessan banaa ta'uun barbaachisaa miti sa'aatii kanatti jechuudha. Lookishiniin keessan banaa yoo ta'e eessayyuu namni isin barbaade isin argachuu ni danda'a gabaabumatti jechuudha. Amma teeknooloojiidha dubbiin. Kanaafiyyuu kanarraa of eegaan isiniin jedha. Akka bichaan beekan waan inni isiniin jedhu mana hidhaa sana wayyaa caccabuutti afanamtanii du'uutti mana hidhaa sana wayyaa hin rabbashamina. Warroonni mana kileeffattanii teessan immoo adda kamiinuyyuu teessan yoo jiraattan jechuudha Saudi Arabiyaa keessa yoo taatanii wanti isin gochuu qabdanu wanta tiisii weelkaam jettu sana wanta tiisii weelkaam jettu sana jechuudha. Maqaan siimaan weelkaam kan jettu barreerraa zuuliyyaan kaa'amtu wayii jirti miti wanta tii kaa'adha. Hadha akka baraa kan dhagayetti namarraa wanta tii yoo kaa'amtee isin weelkaam jettu suni jara achiitu zeegaa achiitu fayyadamu natti fakkaata. Zuuliyyaa yookiin immoo maal isiniin jedhama? Zuuliyyaa bas zuuliyyaa jedhama akkasitti. Wanta tiisii barreerraa naxxafamtu sana jechuudha. Isii fayyadamaati, isii kaa'adha. Nama biyya sanaa se'anii barrii hin bansiisanuu jedhanii kaa namni rakkate hin dhamaha miti kanaadha kanan dhagahe. Kanaafiyyuu istiil isaan maayyuu fattashaan hammaan viidiyoo kana kan waraabaa jiru sa'aatii meeqatti bicha sa'aatii 12 guutuuf sa'aatii 11:40 irratti isiniif waraabaa jira. Kameraan koo bakka macaan silkii kooti rakkina bicuu qabdi. Anyway, kanaafiyyuu sa'aatii stiil sa'aatii 11 akkan dhagayetti fattashaan akkuma jirutti jira akkuma itti fufetti jira jedhanii jiru. Kanaafiyyuu of eeggannoo gochuun baqatanii yookiin caccabanii osoo hin taane qabamaa rakkoon qabu caccabuutti hamma cabdanii miilli kisin muramee wanta fedhe yoo taatanii wata koonti isin fayyadu hin jiru. Faayidaan qabu yookiin mana haakimii dhaquu hin dandeessanu qoricha barbaaddachuu hin dandeessanu bicha rakkisaadha. Haalli itti jiramu kun rakkisaa waan ta'eef hamma
wanti hundinuu taragaaga'utti yoo qabamtan qabamu yookiin immoo fooqirraaf gadhiiftanii yookiin kabatii keessa galtanii nafsiyyaa keessanitti du'a murteessuudhaa fi nafsiin tokko yoo gizee tokko baate deebitee hin dhuftulamu yookiin lammeessaa jiraanna yoo jettanii ta'e kun dogongortaniitu namni kana wallaalee jira jedhee nasabu nafsiin gizee tokko qofaadha. Lama sadii miti nafsiin ati duunaan deebitee dhufuu hin dandeessu. Kanaafiyyuu nafsii keessanitti du'a hin murteessinaati of eegaa du'arraa of baraaraa. Rakkina akka hadii kanas of hin dhiphisinaa. Biyya abbaa keessanitti galtan maalinni biyyoo keessa galtanii madriiwwan inni sinachi keessa social media by the way kan fayyadamu ummata abashaa qofaa miti nuu qofaa miti. nama Itoophiyaa qofaa miti. Jarris social media hin fayyadaman. Nu as jirraa jettanii dubbataatanii beeka. Qarrastanii social media irratti footoo, madrishuu, viidiyoo gootanii wanti isin gadhiisattanu nu bakka akkanaa jara jirraa kottaa nu fuudhaa nu barbaadaa jedhaa jirtanii malee nama biraatti barumsa ta'a jedhee yoo isin danda'ame arrabaan afaaniin akkana godhaa jedhaa malee yoo diqqoo namni tokko narraa barumsa argataa jettanii yaaddan ta'e Maalillee isiniin jedha viidiyoodhaan agarsiistanii akkas dhokataarraa jettanii agarsiisina. Inni kuni aqxaachaa kennaattaniif milikitii karaa agarsiisattanii jechuudha. Kanaafiyyuu kanarraa of baraaruu qabdanii bakka teessanuu bakka kaatanu viidiyoodhaan hin agarsiisina. Garuu immoo yoo bakki isin teessanu nama biraatiif hin ta'a ta'ee akkana godhaa jedhaati yoo dabarsuu fi barbaadan arrabaan dabarsaa malee afaaniin jechuudha. Haasaadhaan dabarsaa malee akkana viidiyoo agarsiisaa. Jarris hin argane jarris qaban social media ija lama qabanii ija lamaan inni ilaalu jarris. Kanaafiyyuu kanarraa of eegaa isiniin jedha. Ammas immoo warroonni hojii hojjetan warroonni amma kaasatan wanti xabaqeedhaa jiru Itoophiyaawwan xidaatii hin qabanu kan jedhu irratti fokusii godhanii hojjetaa jiran jechuudha jarri. Maal hojjettan jedhani maxaamiidha yoo jedhani qixaatii intini jedhaa jiran waan ta'eefi warroonni xalabaata qaqqabsiistan kaasatan jechuudha. Xalabaata keessa yeroodhaaf lookeeshinii yookiin immoo appilikeeshinii xalabaatii sana yoo qabaatan osoo dhiiftanii bareedaadha. Hamma kun taragaagga utti jechuudha. Hadda guyyaa meeqaffaadha baay'ee hadda torbii gahuudhaaf deemaa jira. Hidhaan kun akkuma itti fufetti jira. Kana keessa hammas wanti waa xiqqoo dubbachuu barbaade maal seetanii warroonni mangistii arrabsitan sa'aatii kanaa miti mangistiin kan arrabfamu. Warroonni alaabaa Saa'udii Arabiyaa irratti eksii gootanii gadhiiftan kun isinirraa hin malu. Isinirraa hin bareedu. Sababni isaas fakkeenyaaf warri akkaan jirutti UAE teessanii jechuudha. Alaabaa Saa'udii Arabiyaa irratti eksii gootanii poostataa jirtanu abashaa waan taataniif hin beekama maqaan keessan hin beekama wanti isin poostattanu aqxaachaa jira yaani hin ammachaacha'attanii jechuudha. Eenyuunu baandiraa isaarraa akka eksiin ka'amu hin jaallatu. Keessattiyyuu ijoolleen musliimaa taatanii jechuudha. Of arrabsaattanii keessatti ijoolleen musliimaa maaliif hin jettanu alaabaan Saa'udii Arabiyaa alaabaa tooyidaati. Saa'udii Arabiyaa jechuun biyya musliimaati. Biyya Rasuulli sallallahu alaihi wasallam keessa jiraatanitti dhalatan. Kanaafiyyuu alaabaa Saa'udii Arabiyaa irratti eksii warri gootan of eeggadhaa. Tokkoffaa musliimoota ta'anii fi alaabaa tooyida irratti akka tooyida irratti akkana godhaa jirtan hin dagatinaa. Warroonni kaan by the way maaliif seetanii asirratti amantaadhaaf intini jechoo osoo hin taane habashaan akkana godhee habashaan araabaa keenya irratti akkana godhee yoo jedhanu jarri kaan nama fakkeenyaaf namoonni baay'een jiru kan ituu akka jaraatii kan kaabaan achii buqqa'ee gatamu namoota baay'eetu godhaa jiran kanaan dura social media irratti viidiyoo godhanii achi keessa galanii bicha gidmaa baay'eetu mul'ataa ture. Jarra kanaa yoo godhanii rakkoon qabu. Jararraa siluma wanti gaariin hin eegamu waan ta'eef jechuudha. Garuu kan keenya musliima ta'ammoo warroonni eksiitti gootan bicoosii gara duubaa akkana deebi'aatii yaada asabaa. Isin mangistii irraa dhimma qabdan yoo ta'e mataasaa gadi garagalcha isintu ittiin gaafatama. Bakka jirtanitti fiiksifamtanii gaafatamtu waan ta'eef jechuudha. Garuu alaabaa Saa'udii Arabiyaa irratti utuu eksii gochuu dhiiftanii
bareedaanatti fakkaata an akka kootti jechuudha. Saawudiin Arabiyaa biyya kabajamtuudha. Biyya kachiraa yookiin immoo biyya hin taane miti. Nama siillee jibbinu biyya waan jibbinuuf hin qabnu. Namas kan nu jibbinummaa namummaa isaatti osoo hin taane gara jabeenya inni hojjetaa jiru jibbuu ni dandeenya. Walaakin alaabaa irratti eksii gootanii gadhiisuu jechuuni anaaf kun gaafii cimaadha maaliif akka ta'e keessattuu warri musliima taatan jechuudha. Ammas irra deebiin isiniin jedhama kanaafuma isinirraan bareedu waan ta'eef. Mangistiin Saudi Arabiyaa sa'aatii kana iznatii kan jedhamu duruma iznatiin qabu amma cirraasha badeera. Mangistii biyya keenyaa yoo ta'es jechuudha. Sa'aatii kana arrabsuu miti faarsuu qabdani. Hatta deeggaraa isaa isoo hin taane deeggaraa isaa ta'uu dhiisuu dandeessanii garuu faarsuu sa'aatii kana isa malee namni waan jiru jechuu qabdani. Meeknaatu sa'aatii kana yoo isin kaatanii ammas daawun jettanii yoo isin kaatanii inni akkana jettanii alamaaf beeksisaa dhuftan garaa jabaata. Mee isin fakkeenyaaf tiruu keessan mana keessaa jechuudha obbolaa keessan naa kenni jedhaa ofaati yookiin immoo naa kenni hadaraa jedha garaa afaan laaffifadhaatii gaafadhaa. Isa kamiin isinii kenniti obboleettiin keessan yookiin obboleessi keessan isa isin garaa laaftanii afaan mi'eeftanii jettan atattamaan waan barbaadan argachuu dandeessan. Garuu xiiqii yoo waliin qabdan immoo xiiqiin cittoota alaamii ooftii jedhan. Kanaafiyyuu hatta alaabaa Itoophiyaa ta'ee alaabaa eessaayyuu ta'e eksarratti hin kaayina mangistii hin arrabsina. Ana gisee tokko wanti na ajaa'ibu maal akka ta'e beektanii fakkeenyaaf mangistii jenna malee mangistiin biyyaa ba'a jedhee nu ari'eera keessattiyyuu warri baharaan dhuftan jechuudha. Keessattiyyuu warri karaa lafaatiin dhuftan. Mangistii waan beeku jira deemaa jedheera fiqaada kenneera hin kennine wama hundaaf iyyuu mangistii nukkoo maatii 2-3 bulchuu fala nutti ta'aa jira unkan alama duniyaa kana bulchuu miti jechuudha. Kanaaf iyyuu waan hundayyuu caannaa hundayyuu mangistii irra kaa'uu dhiifne osoo ofii keenya ofii alaafinnatii keenya bahanne baay'ee bareedaadhaan jedha. Sababni isaas namni tokko nama ta'uun isaayyuu gahaadha. Hadda fakkeenyaaf fooqirraa of darbannee shorxannoo barbaadaara jennee mangistii keenya jechuu ni dandeenya hin dandeenyu. Kanaafiyyuu warqoo kan maal jedhama qadmoo maxxanqaq ምንድን ነው ጠፋብኝ እና kanaafiyyuu of eeggadhaan isiniin jedha guys. Kana wanti isinitti dubbachuu barbaadu mangistii isin arrabsina mangistii biyya keenyaas ta'ee mangistii biyya biraas ta'ee sa'aatii kana arrabsuun isinirra jiru miknaatum sa'aatii kana tsabaayiidhaan baafachuudha malee arrabsuun hin ta'u. Of eeggadhaan isiniin jedha. Ergaan koonni guddaan kana baay'ee sa'aatiin qabu malee silaa baay'ee dubbachuu illee nan barbaada. Immoo hadhaaf sa'aatii hin qabu nagaha kuni of eeggannoo akkuma duraanii of eeggannoo cimaa gochuu qabdanii garuu hin hiraarinaa galtan biyyatti galtan eessatti galtan biyya abbaa keessaniitti galtan waan ta'eef hattanii hin baane ajjeeftanii hin baane. Kanaafu ruuhii keessan inni of baaftan immoo rabbiin isin gaafata itti gaafatamtan waan ta'eef ruuhii keessan hin cinqinaa of hin cinqinaa ruuhii keessan baastanii kan barmeelitti jigee duuti jedhanii kan fooqirraa of darbate komentii wayii irratti argee maal jettee of hin darbadha fooqirraa jette akka waan nama miidhaattu wayii jechuudha. Nama miidhaan jirtu ofuma miita fooqirraa yoo of darbattes. Kanaafuu fooqirraa of hin darbatinaa. Mimee bichuu sabaraa yoo manatti dhufanii isin qabanii isin ajjeesanii isiniyyuu shahidee taatu. Namni nama ajjeesuu jechuun kalaas isin haxiyaatii wayiin qabdanu garuu haxiyaatiin qabdanu inni isiniin jedhu isin of hin ajjeefne jechuun garuu yoo of ajjeeftan haxiyaatii guddaa qabdan maasiyaasa gurguddaa qabdanii jechuudha. Ruuhin rabbiin kallaqe rabbuun ta'uuf maasaatii habaasu sa'aatii barbaade malee isin of ruuhii keessan baaftanii qixaaxiitti hin galina. Mana hidhaa hin sodaatina manni hidhaa bareedaadha nama yaadeef. Ijoollee baay'een qabamanii jiran wallaahi ijoolleen TikTok irra jiranuu bakka baay'een jara qabamanii jiranii jechuudha. Kanaafiyyuu of eeggadhaan isiniin jedha. Ruuhii keessan baraaraa. Fooqirraan caccabinaa gadalii keessan galinaa
eessayyuun deemina taa'aa du'aa godha rabbiin karadhaa hatta bisaan illee yoo dhabdan biyyoodhaan tamiima godha biyyoodhaan wadda addaati salaata zikrii gizee cinqii jedhamu jedha rabbitti oliyyaa malee nama wajjiniin hintiniin jedhanaati nan sardamaa jira waan ta'eef dhiifama guddaan isiniin jedha asumarrattiin gabaabsaa iftuutuubii forroonni addisii taatan subscribe like share gochuun dagatina wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh